Hayyee ishee markafamni kabajamtootaa fi jiraattota ilmaan Oromoo akkam jirra jirtu fayyaa keessanii baga jiraattan. Mee waan takka lama isin garsiisuu fedha. Fakkeenya Facebook yeroo fayyadamnu Facebook amma namni nurratti nu wajjin fayyadamaa jiru akkamitti beekuu qabna. Akkasuma deebiiti Facebook ammas deebi'ee namni nurratti yaale akkamitti paaspoortii yoo fakkeenya nurratti godhuutas paaspoortii qayyarana kalaa saniin haala samiitti akka lama isin garsiisuu barbaada. Fakkeenya mee Facebook haaseennu Facebook yeroo seenne bakka tuttuqaa sadan tananii seenna jechuudha. Facebook keenya gara fuulduraatti asitti seenne haala kanaan ga'uufne seetingii Facebook kanaa inni seenna. Seetingii kana inni seenna haala kana yeroo seenne akka itti ga'uufne security in the login kajuu kanaan inni seenne jechuudha. Kana yeroo seenne haala kanaan nu dhufa jechuudha. Haala kana yeroo dhufee fakkeenya ana amma asitti fakkeenya asitti haala kana fakkeenya nama Saudi Arabia dammam jedha fakkeenya set all hojii kana argatanii isa kana jechuudha bakka tana jechuudha set all hojii kana tuine jechuudha. Kana tuine jechuudha fakkeenya set all hojii kana tuina haala kana yeroo dhufee fakkeenya nama asitti ifirraan cufee jedhan Samsung Galaxy 20 dammam Saudi Arabia fakkeenya asitti illee Saudi Arabia haala kana fakkeenya bakka ni fayyadamu wajjin haala kanani isin maal gootanii log out of all kajuu kana fakkeenya nama log out ifirraa godhee jira isa kana fakkeenya gootanii jechuudha ifirraa gootanii gatutanii isin agarsiisa log out jedha fakkeenya nama namni wajjin fayyadaman jiru nama hedduu yeroo awwaalaatii fi baay'ee jira jechuudha ifirraan cufee garuu keessa isinii dhufa waa baay'eetu naa dhufe jechuudha waqtii kaate gara habbaa kudhanii jechuudha nama Kanaadaa jedha waan adda addaa jedha bakka adda addaa jechuudha. Kanaaf log out ifirraa gootan fakkeenya jechuudha haala kanaanii ifirraa log out gootanii keessaa baatan jechuudha. Akkasuma fakkeenya namni nu wajjin fayyadamaa jira jennee yoo ilaalle fakkeenya karaa paaspoortii fakkeenya mallattoon nuti dhuftee paaspoortii jalaa qajeelannuun asirratti checking paaspoortii yoo kanatu hin bakka tana gattu hin jechuudha. Bakka tana gattu hin asirratti paaspoortii qajeelan jechuudha. Karaa paaspoortii jedha new paaspoortii jedha Skype new paaspoortii jedha ka tokkoffaa kanarratti paaspoortii keenya haaraa duraan Facebook keessaa qabnu paaspoortii keenya kennaidha. Isa lammaffaa kana ammoo paaspoortii haaraa itti neenna jechuudha. Isa lammaffaa kanaa fi isa sadaffaa kanallee paaspoortii haaraa itti neenna jechuudha. Kanatti neennee safe checking jechuu kana dhooyne jechuudha. Bakka tana jechuudha. Haa dhooyne safe goone jechuudha. Haala kanaan kanatti dhooyne jechuudha. Kanaaf waan guddaa nama rakkisuun qabu kanaaf kana goone ifirraa cufuu dandeenya jechuudha. Akkasuma mee fakkeenya miseejii akkam fakkeenya nama laal asiin dhufee jira fakkeenya namni miseejii gara asiin barreessee jira asitti maal agarsiisa gaseeni log out godhe naan jedhaa jira ani ifirraa godhee jira jechuudha fakkeenya log out godhaa jira fakkeenya namani haala kana jechuudha haala kana naa dhufaa jira jechuudha fakkeenya namani naa dhufee kuni ka peejii kiyyaati ka jalaa kuni ka ani qeerroo sobata ka jiru ka jalqabaa kana isa kana jechuudha isa kana irratti maaliif ka fayyadama yeroon kana ta'ee fi kan irratti hin gattuqa haala kanaan paaspoortii na gaafataa jira jechuudha paaspoortii kiyya amma paaspoortii haaraatti isin gaafata jechuudha haala kanaan an amma paaspoortii kiyyatti naqeen jira paaspoortii kiyyatti naqeen jira bifa haaraatti amma naa bahaa jira haala kanaan waan maraa naa deebisee jira jechuudha bifa haaraatti jechuudha maaliif ifirraa log out godhee waan cufee jiru fakkeenya haala kanatti amma naa dhufe jechuudha. Haa kana dhufee fakkeenya risaalaa namni fakkeenya isinirratti yaale akkamitti beekuu dandeenya jettan kan namni isinirratti cufuudhaaf yaale fakkeenya ani kaleessa feesbuukiin keenya ilaa halgaddan ilaa jugguramee cufanii tarabbitti naa deebi'e fakkeenya isin agarsiisa. Kun isii tana jechuudha fakkeenya isii tana jechuudha. Facebook log fakkeenya ani qeerroo sabaa hiinaa jedha jira taa fakkeenya namni irratti yaale mallattoo akkaataa namatti fida jechuudha. Mallattoo kana namatti fida. Haala kanaan ifirraa cufuu dandeenya jechuudha. Fakkeenya paaspoortii jalaa qajeelchuu barbaanna. Nama wajjin fayyadamu ifirraa log goone haala sanii qajeelana. Mee amma sabata akka lama fakkeenya. Mee fakkeenya karaa adda addaatu jira Facebookiin amma samanoo haaraa waan nuuf fidee jiru fakkeenya maquma keenya irratti gattuqa yeroo tuqee tuttuqaa xixiqqoo sadan tanaan seenaa tana jechuudha tana matarman gattuqa tana yoo gattuqe fakkeenya
edit profile jedha haala kana waa haga 8 nuuf fide jechuudha fakkeenya waa hedduu jechuudha kana hunda fakkeenya wanni kun hundinuu waa fakkeenya nuuf fayyadu jechuudha waan duraan setting keessatti jiru asirratti nuuf fide jechuudha samoona kana mee tokko kana seenu edit profile qayyara torbaanne asumaan fakkeenya edit goone asumaan qayyara torbaanna fakkeenya jechuudha haala kana qayyara torbaanna jechuudha fakkeenya malee fakkeenya isa kanallee footoo barbaadee faxasuu dandeetta fakkeenya barreeffama Facebook yeroo barreessitu asumaan kana edit kayyoo kana fakkeenya qarimo goote ka barbaadda qayyara torbaadda asitti dee'ee waan fakkeenya maqaawota adda addaa kan duraan fakkeenya barreessite feetuun haixaa feetuun dhiibta amma foolee bakka tana yoo taatu fakkeenya irratti ni deebi'a bakka tana jechuudha yoo tuqxee fooloo kee fakkeenya haala kana yeroo tuqxee haala kanaan jira jechuudha warqee maqoota asirratti akka katabadhe fakkeenya kanaan jira haala kanaan jira jechuudha fooloo yoo fakkeenya irraa qulfii fakkeenya balleessuu barbaade akka namni garree godhuu barbaade haala kanaan irraan barreessa raatii sana irraan balleessa jechuudha haala kanaan raatii sana irraan balleessa amma fooloo kiyya mee fakkeenya baay'inaa ilaallu hin jiru jechuudha mee fakkeenya duuba deebinee haa ilaallu amma fakkeenya fooloo kiyya ilaalla fooloon kiyya haseef hin goone natu seef hin godhinii fakkeenya ittiin deebi'ameeti seef hin goone jechuudhaani Konosa asoote fakkeenya edit profile ka gubbaa kan tuqe fakkeenya haala kana yoo gattuitan isa lammaffaa kana jechuudha isa kana yoo gattuitan ana yoo irraa balleessuu baadde haala kanaan godhee seef godha jechuudha seef bakka itti jala tana tuqa mee fakkeenya amma deebi'aa haa ilaalu dhufamee jira jechuudha amma fakkeenya haala kana nama injiru fooloon kiyya mee fooloon kiyya hin jiru jechuudha mul'ataan jiru amma hunoo reefu jira amma hin jiru haala saniin ifirra fakkeenya dhuffatuu dandeettan jechuudha fakkeenya amma fakkeenya mee olin deessa bakkuma reefu tuqaa sana deebi'ee fakkeenya isa kana jechuudha bakka tana tuqee fakkeenya yeroo ol deebisee raatii itti godha akka fakkeenya nama erguuf deebi'ee seef godha baay'ee salphaadha haala kanaani ammas fakkeenya mee irra ol oofne haa laallu itti keettu kana kana saaseenu mee fakkeenya kanallee haaseenu bakka tanas yoo seenne maqoota waan adda addaa waan isin jaalachiiseef waan kanneen raayitii irratti godhatanii seef gootan waan barbaadan as keessaa waan barbaadan waa hedduu jira jechuudha waan kanallee fakkeenya irratti seef godhatanii isa kana sadaffaa dhufaa gara gadii kana saadhaa inu fakkeenya mee kanallee haa goonu suuraalee kana fakkeenya haquu barbaadaa jedha fakkeenyaan suuraalee kanneeni anammaan haquun barbaannee fi x kana tuqxanii irraa hidhanii seef gootanii jechuudha haala kananii amma ol ooftanii fakkeenya gara dhumaa kanatti jechuudha maalii fi kan gara dhumaa kana jechuudha kan gara dhumaa kana maalii fi waan adda addaa amma yuutuubiin kiyya fatiin kabaalee haa kanaa jedha lakkoofsa waasappii kiyya oromiyaa tokkokkiin kiyya haala kana namni fedhe seenii ilaaluu danda'a jechuudha haala kana edit gootanii fakkeenya gad tuqxanii amma asirratti fakkeenya yuutuubiin kiyya isa kana jechuudha yuutuubiin kiyya as keessa amma yuutuubii irra jira yuutuubiin an qabani waastaappilee isa kana fakkeenya waastaappi ta'u yeroo adda yookaan yuutuubii irratti deefadha yuutuubii irra waan qabu fakkeenya yuutuubii kiyya instagiraam waa hedduu jira jechuudha yuutuubii irra deefadha yuutuubiin kiyya kan isa kana jechuudha kanaaf fakkeenya haala kana jechuudha amma waastaappilee istiqaana tokkokkiin kana kanaaf bakka tanatti tutanii seef bakka jalaa tanatti tutan jechuudha seef gootan anu fakkeenya itti guutatan waan guutadhe jiruuf isin itti guutatan jechuudha kanaaf fakkeenya itti guutatanii amma haala kananii waa hunda nama fakkeenya asitti amma haala kanaan amma maqoonni fakkeenya reefu ani fooloo kiyya fakkeenya dhoksee hin jiru ol baasee hin jira fatiin kabaaleedha yuutuubii kiyya oromiyaa jedha waa lakkoofsa waatsaappii kiyya haala saniin fakkeenya ol baasuu dandeettan jiru baay'ee salphaadha namatti ulfaatu isa tokkoffaa sanii fakkeenya isa lammaffaa kanaa seennu waan duraan fakkeenya suuraalee duraan gad dhiifte hunda as keessa argata suuraalee duraan gad dhiifte jechuudha hunda as keessa argata jechuudha suuraa deebitee isa sadaffaa kana fakkeenya dhufne waan duraan viidiyoolee duraan ati sheer goote guutuu as dalayte jechuudha kan namni sheer keessatti godhe fakkeenya
haala kanaanii isa sadaffaa kanallee bakka hunda akka tuqaa kana maaraa seentanii ilaaltanii amma fakkeenya waan an duraan namni fakkeenya laayik godhe ani laayik godhe fakkeenya laayika godhe hundi isaa kunoota haala kanaan dhufa jechuudha. Wani laayik duraan ta'e haala kanaan dhufa jechuudha. Fakkeenya mee ammallee asumarra ol deemnee amma waan an duraan sheerii goote waa kaasuu barbaadde dileet godhuu barbaadde fakkeenya asumarraa atii kennitee dileet goota jechuudha ofirraa. Dileet goota jechuudha. Fakkeenya dileet godhuu barbaadde irraa balleessa fakkeenya waan duraan fakkeenya waan ati sheerii goote jala dileet godhuudhaaf haala kanaa seentee dileet goota jechuudha fakkeenya baay'ee salphaadha. Fakkeenya amma mee kanaa dhufnu hundi isaa jechuudha wanni kun waan wanni qaba jechuudha. Waan duraan fakkeenya namni sirriitti ta'e godhe waan namni sirriitti ta'e godhe as jala jira hundi isaa jechuudha haala kanaan dhufa jechuudha. Kan namni sirriitti ta'e godhe jechuudha. Kanaan dhufa. Mee fakkeenya ammas gara jala qolfii kanaa seennu waan sila akka fakkeenya qayyaratu barreeffama adda addaa fakkeenya kan feesbuuka qayyaratu maqaa qayyaratu woo barbaadde asirratti fakkeenya haala kanaan seennu. Kanaaf waan baay'ee nama fayyada jechuudha wanni kuni samoon duraan hin jiru amma dhufe jechuudha hundi isaa jechuudha. Kanaaf amma maal goota asitti fakkeenya saarji fakkeenya maqoota mee joowwan maammaa jehuuni fakkeenya amma yaa Mashir fakkeenya mee ittiin barreessa. Haala fakkeenya waan an duraan fakkeenya yaayyaan Bashir gadi kan sheer godhe haala kanaa dhufu fakkeenya asitti amma bakka kanatti yoo waan duraan bara hedduu keessa gadhiifame jiraate haala sanii isin dhufa jechuudha. Waan kanas fakkeenya laallee barattuu qabna baay'ee salphaadha. Kanaaf seenaa firraa oo namni isinirratti feesbuuka keessan qacuufu yaalu taate jalaa qajeeradhaan isin jira agasiifuu ani kanuman isin barsiisuu fedhee warroonni yuutuuba kiyyaaf haaraa taatan yuutuuba kiyya Oromoo seenaa sabskiraayib naa godhaa isiniin jedha. Yuutuubiin kiyyaa Fatiin Kabaaleedha. Fatiin Kabaaleedha. Isa kana seenaa sabskiraayib naa godhaa nu gargaara nu guddisaan isiniin jedha.